أي بقتين سنجاي بقول ما نقول ريتش برنا كم الريتش برنا كن خدون أدى عالم بريدة أعداء خاني عالم من السجرة حرام سادا خانيت سبعة سبعة موت مرابو رمون بكبك في أعداء أعداء كوا أكس محالم بريدة حالم بريدة مالي ميجي رمني زرو كان برادر بيرا كان برنا جي رمني زرو مالي كم برنا جي رمني زرو توك دياسفورن على رابعي حرنسين أورومو كبتون تين سبعة في سبلمبون إثيوبيا جالتن أورومو جالتن مرتو سينيا كبريدني دعوتها جرهم بيلغاني أي سرّاد فتنس أني أبا غدا إتوتي مكان كي حسين تناتي أدا بولتم تجار أنايتو أكم مسمنان سني تاسع مجرى في الفني أكم ترى غافا دمنو أكم عليه سمنان نتاسيسه واجري هذا ترزمي رمي هذا وتلا نكبه وتلا ليدا أجل كيسا بقطعة الرجوياشن أما تيجا بنجرا بقولنا سمنان بريدة أكم مال إدري رئيس كنرا الرئيس هذا واحد هو بني أكورمون تقطعته جالت أجيرتو تكمل أصلا نمدلو كن بفه ولميدين أكتر أدامبون كني حالا وامبرد حالا كمشتو بوان ريتش في دار مالي دل بوان الرئيس كن كبو تكفى دين جدي مقالات ناقوماتشجر جالا قوماتشجر تكمل قوماتشجر دودا دوراني آذا أرومون كبدو أسيت نمو بالفتاة ملتساتير قومات قدّا كبير قومات همنا جميع من الله أكم ريتشي عدد مو أمنتادا الريتشي أمنتا تكلّه خسنجر أوسو أمنتا تكلّه من درجة ريتش غاف أرومون جلوس أسير إذا مي بيمالي أوسو أمنتا تكن دفين أمنتا مسلمة أمنتا كريستانا أوسو تكن دفين ريتش أمنتا مت ريتش ميك إيروف كريد أمان دبرستو إيروف كريد أوسو حواسه خنان دربني أوسو ميني أوسو كمتشين دتابا غرغارني تلمو عبدالغاني أكن أغاني رجخنا جيسن خنان دام في ورباتا أي غلطوما رفادا جادا أيه بقولينو نجين جدا أنا مجال كو باتا مجال سانان جاني لتشانا دندي مجال جين تيران في كان أفوي ريتش في فيني هرّا توكو جنّي كليس الكم باني الكارس إمّو إنيم ما فيه كم معلومة الريتش كينيا كبتشي سوا في فيني رادي تسابو اللي أمّو در الريتش كي تترجمنا مالي في الريتش كينيا سمّو كنو حالا ميداغو كان هذا بريدتين نوكا بجميع جرا كيرونيس كارونيس سركا ساري كني أبوتي كذا أيولي أركا كباني كنو الرفاني أمّو garak keenyatti malaa jirra kanaan booddee arrammoo arsadiitti darbinee achiis immoo akkanumatti qabannaa jechuu barbaadettidhaani. Ayyaana kana hariyaanni kun raayina barreen gaddaarra iddoon isaa baay'ee fooyya'eera. Bara dhufus immoo akkasumatti fooyya'ee argama. Akkasumatti immoo uummata keenya bal'inaan qabatee egaa irreeffattoonni jechuun ilmaan kushii waan ta'aniif ilmi kushii ilmaan kushii dursa lafa ga'ee gaa'emoo isattaane ummanni Oromoo irreeffatee bula har'as immoo sabni isaa bal'achaa baay'achaa waan jiruuf dirreen kunis akkaataa haala bareeditaatiin babal'atee gara fuulduraatti sagantaa keenya akka haalaan gaggeessinu jechuun barbaadettidhaani. Lolee loltuu hiriyaan gaaddisa yoo wal bira jirtu. Lolee loltuu hiriyaan gaaddisa yoo wal bira jirtu. Lolee gaggabaa duugunje. Lolee yaa malkaa shubbisa. Lolee ijoollee gara dhufe. Lolee fooniis sibbisa. Lolee loltuu hiriyaan gaaddisa yoo wal bira jirtu. Lolee loltuu hiriyaan gaaddisa yoo wal bira jirtu. Lolee gachan abbaa farda. Lolee lafaan hin qabattu. Lolee odoo akka garaako. Lolee odoo akka garaako. Lolee dawween hin taphattu. Lolee loltuu hiriyaan gaaddisa yoo wal bira jirtu. Egaa waan lolee loltuu hiriyaan gaaddisa yoo wal bira jirtu jechuun sabaa fi sablammoonni irra asitti argamee aadaa isaa amantaa isaa weelluu yookaan faarfannaa adda addaatiin dabarsaa jiru gaaddisa walii taane hiriyaan gaaddisa wal bira jirtu jechuu barbaadii galatooma. Baga hunduma keenyaa waliin nu ga'e. Ani kutaa magaala Furii, magaala Shaggar, kutaa magaala Furii gumii abbaa amantaa walitti qabaadha.
ayyaanni 2017 sirriitti bareedduudha. Bareeda. Oromoon gizee hundaa inuma bareeda. Ambaraana ammoo adda wanni isaa miirri isaa keessa kan nama galchusi sirriitti gammachuudhaan baheeti kan ayyaana kana Oromoon baheetoo kan kabajachuu kan danda'e akka namni odeechuu akka sodaatamee akka onnoo sana doon ta'in bareedani kan har'a baanii tokko simachuu danda'an ani irreeffachuu dandeenya. Tokkoffaa adda kan isa godhe bara kana keessa Dr. Abiyyi Abbaay hidhuu fixee lammaffaa shanaffaa deebisuusaa tokko lammaffaa immoo galaana diimaa isattis immoo kana jechuunsaa san keessa galeeti kan Oromoon har'a baheetoo kan kana hundaa bayya hundaa dhufeetoo san keessa galeeti kan sirriitti kan baheetoo jechuu dandeenya. Simannaa kana kan irreeffachuu kan bahu. Uummata Itoophiyaa bichaa ta'e oduun ta'e uummata addunyaatuuf bareedummaadha. Tokkoffaa falaasamni gizee hin jirre isaanii falaasama kana bulee oduu waliin loliin oduu jaalalaan uummanni kun akkanatti bahee wal jaalatee waan bareedaa kana agarsiisee Itoophiyaa bichaa oduun ta'e addunyaa irratti agarsiise jechaadha. Addunyaa irratti maayidhaa fi akkanatti bahee faaya gaarii kana waan bareeduu kana galchee waan bareeda kana laalee kanaaf ayyaanni immoo Oromoo kun immoo sirriitti baay'iseetoo kan waggaa 600 oli addaan citee lammaffaa deebi'ee kan bareeda ta'eetoo kan Oromoon sirriitti waan kanarratti seerri gizee hin jirre seera kana baafatee waa hunda ittiin bulmaata baasee ittiin of bulchaa kan ture seerichi oduu akka irraa kana barmoonni oduu hin jiraatin gizeessa falaasuma gizeessan keessaa anani addunyaa kanarraa fudhateeti har'a kan waan guddaa kan hojjechuu kan danda'e kan ofiisaatti kan godhate malee Oromoon waa bareeda kan qabu jechuu barbaade. Aadaadha malee amantaa miti. Maaliif aadaan kun maal jedha Oromoon hoggaa ibafata gurraacha garaa garbaa leemmoon karaa taliiloo gannaa booruu gannaa nagaan nu baaste awwaara gannaa immoo nagaan nu oolchi yaa Waaqayyo jedheetti gaafata malee aadaadha malee kun amantaa miti. Amantaa oduu ta'e nu maal gochuu bootaa kana dhufna amantaa miti. Amantaa oduu ta'e Oromoo waan taaneef nu immoo aadaa keenya kabajneeti masqalii keenya qeesii taanee dhufnee bootaa kanatti abbaan yoo gabbifate malee abbaan yoo kunuunfate malee namni namaa kunuunsuu hin danda'u. Kanaafuu nu kana immoo aadaa kana kunuunsu nurra jira, cimsu nurra jira, jajjabeessu nurra jira. Warri immoo amantaa dhiyeessu sunis immoo dogoggora sirriitti gadi baheetoo bu'ee ilaaluutu irra jira malee amantaa miti. Kun amantaa odoo hin ta'in ittiin bulmaata falaasama Oromoo dur kan jiru odoo hayyoonni Oromoo goobazii ta'anii horma ta'anii har'a sirriitti hiikaa jiru. Dhaamsa amma kanan dabarsu dargaggoonni mee laphee keessan deebisa. Tokkoffaa onnoon cabee jira, aadaan cabee jira, wal ajjeechuun dhufee jira, wal saamuun dhufee jira, wal dhaggeeffachuun dhufee jira. Nama guddaa hin kabajna, jaartii hin kabajna, jaarsa hin kabajna waan sun har'a hin jiru. Mukaan isa bira darbee har'a dhiisitoo mootummaa wajjiniinuu waa keessa jira. Kanammoo dargaggoonni ijoolleen keenya, shamarran keenya, qeerroowwan keenya miira bitadhaa, mee eeggadhaa. Abbootiin keenya maal godhaniiti amma kana waggaa 6,000 oli, waggaa 600 oli kan nutti dabarsanii akkamitti bakka kana ta'aniitoo akkamitti nutti dabarsuu danda'an jedhanii kanaafuu dargaggoonni dargaggeettiin mee waan kana tasgabbaatoo laala. Abbootiin keenya maal godhaadha safuun cabsina, safuun gaarii mooti, safuun hoggaa cabe gaarii mooti, safuun maal dabarsitu kaa ijoollee keessatti maal dabarsitu kaa safuun erga cabeen booda bor maalti dabarsitu kaa ishee aadaan kun amma sintu nurraa fuudhaa deemaa jira. Aadaa kana ammoo jaarsarraa fuudhaa deemaa jirti. Aada sinqittirraa fuudhaa deemaa jirti. Aadaan kun cabsinaan taadaa borga nama maal ta'u keessan keessa. Aadaa kana keessa fuu meesinis miira keessan gadinaa ta'u waa hunda keessan gadinaa gadi taa'adhaa laala waliin ajjeesina waliin ajjeesnu kan duus kan ajjeesus keenyuma waan taataniif dhiisa mee kan adaraa waaqaa adaraa lafaa mee waan kana waliin ajjeesina mee waliin dhiigsina mee waliin saamina mee nama nutti kofalchiisina. Namni nutti kolfee jira Oromoo nu wal jaalan dargaggoota lakki nu wal jaalan mee biyyi keenya nagaa nu haa ta'u wallaalan keenyas mee beekaa nu haa ta'u beekaa keenyas Waaqayyo nu kunuunsee immoo bootaa guddaa kanaan haa ga'u. Mee Finfinnee amma waggaa agartan maali Niiwoorkii taatee jirti kana caala maa'eeti san immoo gadi ta'aniiti kan dubbachuu dargaggoonni keenyas mee isin miira keessan galinaatoo tasgabbaatoo
shamarranis mee gadi taa'atu adaraa isinii jedha kana bichaa isinii dabarsa. Baga walumaan nun gahe. Maqaan koo Abbaa Gadaa Salamuun Goffaan jedhama. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuutti irraa hin dhufe. Bara baranaa kana irreecha akka addaatitti baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu baay'ee namatti tolu waan ta'eef bara dhufuun illee nu gahee ta'uu akkanumatti Oromoon tokko ta'ee aadaa keenya kana calaqqisiisuudhaaf baay'een itti gammada. Sinis baga walumaan nun gahee jechuun barbaada. Ayyaana baranaa wanni adda godhe Oromoon bakka jiru bakkuma kaabaa kibbaanii kallattii arfaniinuu akkanatti yaa'ee ta'uu namni uffanni isaallee tokko ta'ee naamusni isaallee tokko ta'ee akkanatti waaqa galateeffachuudhaaf baay'ee namatti tola aadaa jechuu dandeenya. Ayyaanni irreechaa aadaa keenya aadaa Oromooti galateeffannaadha. Malkaa buunee bacaqii gannaa baanee birraatti baanee irreeffachuu jechuun araara of keessaa qaba. Araara malkaatti araarri tulluu immoo fuulduratti jira waan ta'eef araarri kun baay'ee dukkana keessa baanee ifatti kan baane waan ta'eef Oromoon bakka itti wal argu bakka itti galateeffannaati. Ergana ni dabarsuu barbaadu qeerroo keenya fi qarree keenya baga itti siin ga'ee baay'ee siin jaalannaa aadaan keenya haa jabaatu ammallee aadaa keenya kana yaa cimsinu yaa guddifannu jechuun barbaada. Baga waliin nuun ga'e. Ayyaanni irreechaa baay'ee namatti tola. Ayyaanni irreechaa hora Finfinnee akka gaariidhaan haala gaariidhaan kabajamaa jira. Baay'ee namatti tola. Nama gammachiisa. Magaalaa Buraayyuu irraa dhufe. Dimannaan akka gaariidha. Ndooma ofirra dabarreeyyuu keessummaa garaan biraatti dhufan uummata Sidaamaa fa'aa haala gaariidhaan keessummeessinee karaallee itti agarsiisnee keessummeessinee Finfinnee dhufnee jirra jechuudha. Nu ollaadha. Ayyaanni bara kana kan adda isa taasise baay'ee haala ho'aa fi haala miira qabuun haala nama simatuu fi saboota garaagaraa hammatee miira nageenya qabuun miira hawwataa ta'een kan qophaa'e waan ta'eef kanaatu isa adda taasisaa uummata baay'inaa fi lakkoofsi isaa heddumina ta'e irratti waan hirmaataniif kun baay'inni uummataa kun adda isa godhan jedha. Akka irreechi kun bareedee kabajamee asiin ga'u qaama nageenyaa guddaa galatooma jechaa uummanni keenya safuu badee aadaa badee fi seenaa irraanfatamaa dhufe duudhaa irraa badee dhufe kana irraanfatamaa dhufe kana bakkatti deebisee handhuura isaa keessatti handhuura biyyattii handhuura magaalaa Finfinnee kun handhuura biyyattii handhuura Oromiyaatis magaalaa Finfinnee kana keessatti miira ho'aadhaan hawaasa garaagaraatiin hawaasa Oromoo bal'aa ta'een haala ho'aadhaan waan kabajamee jiruufu baay'ee ayyaana gaariidha milkaa'aadha galatoomaadha uummanni akkuma nagaan ba'e nagaan akka mana isaatti galu hawwii kooti. Amin baga wajumaan nu ga'e. Akkami ayyaanni? Ayyaanni ariifidha baay'ee namatti tola. Kinoo akkana fakkaannee babbareennee dhumne jechuudha. Eessarraa dhuftan? Nuyi Salaale. Salaale walumarratti nama baay'ee taatanii dhuftan? Nama baay'ee taanee dhufne. Simannaan akkam ture? Ariifidha baay'ee namatti tola. Sirriitti bareedee. Ayyaanni baranaa kan bara darbeetirraa maaltu adda? Ayyaanni baranaa kan bara darbeetirraa adda isaan godhu akkuma waliigalaatti magaalaa Shaggar simannaa ho'aa godhee keessummoota garaagaraati gara Adaamaa gara hundumaarra dhufe keessummeessuudhaan barana baay'ee sirriitti namatti tolu nama hawwatu godhanii jechuudha. Sirriitti baay'ee namatti tolu. Ergaa maal dabarsitan? Ergaa uummata Oromootii fi uummata Itoophiyaa muudaan baga isiniin ga'ee baga gammaddanii waan eeguu baranaatiin nu haa ga'uun jedha. Ayyaanni irreechaa aadaadha moo amantaadha? Aadaadha.
ayyaanni irreechaa aadaadha malee amantaa miti. Aadaa uummata Oromooti. Kan uummanni Oromoo ittiin beekame, kan uummanni Oromoo addunyaa irratti illee amma san ittiin beekamu, ammas beekamuu kan barbaadu namni kamiyyuu amanuu kan qabu aadaadha malee amantaa miti. Uffanni uffatan kun kan saba kamiiti? Kamisee. Kamisee. Ayyee galatoomna. Baga ittiin si ga'e? Baga wajjumaan nuun ga'e. Ayyaanni bara kanaa ayyaanni irreechaa akkam? Ayyaanni bara kanaa faaranoodha. Keessumoonni garaagaraatis magaalotii Oromiyaa garaagaraarraa gara Finfinneetti ugaa seenan kaleessarraa calqabee ilaalaa turre. Bareedaadha. Nuyi sarara aadaa keenyaan faayamne ijoollee keenyas aadaa keenya barsiisuudhaaf ijoollee keenya wajjin bakka kanatti argamneera. Gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Akkana ayyaana bara kanaa ayyaana bara darbeetirraan maaltu adda isa godha? Ayyaana bara darbeetirraa wanti adda isa gochuu danda'u namoonni garaagaraa godinaalee garaagaraatiirraa aadaa isaaniitiin faayamanii yeroodhaan bakka kanatti argamanii kaleessa ganamarraa ka'ee asitti argamaatii jiranii. Kanarraan kan dabalatee immoo mootummaanis waan jiru irratti gargaarsa godheetoni agarsiisaa ture. Warra keessummoota dhufanillee baay'ee bishaaniin waan adda addaatiin gargaaraa ture. Kanaafiyyuu adda jedheetii yaada. Ergaa maal dabarsitan? Uummanni amma gara fuulduraattis yoo ta'e aadaa keenya kana dhalootaaf dabarsuu akka qabnu ni amana. Isan dabarsuu barbaadu. Baay'ee galatooma. Ayyee galatoomeetillee. Baga ittiin si ga'e? Baga walumaan nu ga'e. Ayyaanni irreechaa bara kanaa akkam? Akka alumaatu akkatti miidhagu das nama godha. Addunyaa salii rabbi adeem. Isinillee nu jiraadha. Akkammoo adda bobbaanee akka galle kana amatallee warra walitti deebu rabbi nu haa godhu. Guddadha. Atillee dagaagin mayri. Kabajaa ulfaadha. Ayyaanaan kan addaarraa gammachuudhaan addaan galle amata nama walitti deebu nu haa godhu ulfaadha. Mootummaa keenyaanis nagayaa akkam jirtanii. Akkam simannaan isinii taasifame? Bareeda. Haala duriin adda. Laftilleen haala duriin adda, bareednilleen haala duriin adda, gammannee gammachuun galayaanaa isinilleen gammadaa. Ijoolleen Oromoo hundinuu akka gammaddu barbaade. Ijoolleen teenya Oromoo waan ta'eef hundinuu akka gammaddan mirga keessa rabbi isin haa godhu. Ergaa dabarfattan nu jiraatu ergaa dabarfadhaa. Ergaa keenya akkuma amma nu dagaagdanii nu miidhaydanitti waraanni keenya hundinuu ijoolleen teenya hundinuu nu cinaa dhaabbatte halkanii guyyaa beelan jenne deebuun jenne nu jiraa dhaabbatte akkatti galatoomtan akkatti guddattan isin hunda isiniin ja'a. Isarraa dhuftan maqaan keenya sanii? Maqaan kan koo Jamaal Muhammadin jedhama. Kana itti dhaladhe Lubbaa Booraati, godina Lubbaa Booraati. Kana nama jiraadhu asuma naannoo Yekkaa Kifla Katamaadha. Aadaa kana ilaaluudhaaf, aadaa kana ayyaana kana kabajuudhaaf, aadaa adda addaa kana ilaaluudhaaf ofii asuma keessa deemaa jiree kaleessa sa'aatii 4tti jammareeti jechuudha. Kaleessa sa'aatii 4tti as galee eegasii mana kootti hin galle asuma ayyaanichi kun waan nama gammachiisu, waa'een tokkummaa Itoophiyaa kun waa'een guddina magaalaa kanaa waan nama gammachiisu waan ta'eef kanuma ilaaluudhaaf dhufee as keessa jira jechuudha ayyaana. Ayyaanni bara kanaa akkam kan bara durii? Kan bara durirraa harka dhibbatti hin caalle kan fooyya'e maaliini kanan dura wal sodaachuu wal baqachuu mul'ataa ture. Sigaatii ture, sodaatu ture. Amma garuu gammachuudhaan hundumtuu saboonni bilaallee hundumtuu ayyaana kana tokko ta'anii kan waliin akka kabajaman argee jira jechuudha. Sabaaf sabloonni hundumtuu waliin ta'anii ayyaana kana wal fukkee dhaabatanii akka kabajaman argee jira jechuudha. Hubadhee jira jechuudha. Kaleessa sa'aatii 4 kaaseetan jira. Hundumtuu gammachuudhaan uummanni Finfinnee keessa jirullee keessummoota iddoo biraatii dhufan kana bakka adda addaatti bishaan kennuudhaan waan adda addaa gochuudhaan waliin ta'amee kan kabajame gammachuudhaan kan kabajamedha jechuudha kan bara kana adda kan godhu isa kanaadha jechuudha. Ergaa qabdan dabarfatan. Ergaa nan qabu amma gara fuula duraatti tokkichummaa keenya cimsinee uummanni hundumtu jiru biyya kanarra jiru hundumtu tokkichummaadhaan wal bukkee dhaabatee ala aadaan isa tokko dhufu aadaa isa tokkootiin wal gargaaruudhaan wal bareechuudhaan akka biyyi keenya akka magaalaan Finfinnee guddataa jirtu akka Itoophiyaatti guddinni guddaan akka nu dhufu seenaa keenya isa dur darbisa isa tokkichummaa wal jaallachuu waliin nyaachuu waliin dhuguu wal kabajuu wal bukkee dhaabachuu wal gargaaruu anarra situ miidhame jedhanii wal yaaduu kanatti akka gara fuula duraatti kanatti fuunee bara dhufu immoo kana caalaatti aadaa kana caalu guddisnee waliin kabajnu akka nu taasisu uummanni keenya akka nu godhu nus immoo wal bukkee dhaabannee inni beekaa ta'e inni jaarsa ta'e ijoollee kabajeen ijoolleen abbaa kabajanii waliin akka jiraannu ni ergaa dabarfachuu barbaada. Galatoomaa baay'ee. Naaleko.
Egaan daawwattoota Jirraa Miidiyaa Neetwoorkii nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Irreechi bara 2017 hora Finfinneetitti haala mishaa ta'ee fi haala gaarii ta'een kabajamee jira. Egaan nuyis hora Finfinneetitti argamne iddoo kanarratti wantoota jiran simbiraan gaatoo turre akkasumas qeerroon qarreen abbaan gadaa haati siiqqee haala ho'aa ta'een haala nageenya qabuun haala miidhagaa ta'een uffata aadaatiin bareedanii ayyaana Irreechaa hora Finfinnee kabajataniiru. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee kana fakkaata. Egaan Bishooftutti wal agarru.